Maalan godhachaa. Biiftuu maa akkatti na jaalataa namni anaan? Waan jaalatamaa taateef kan. Dhugaadha. Ni bakka shima. Thank you Geeta. Bakka. No bakka ngene. Ni ba. Wayne balacho. Ya jaalalli ummanni kun namaaf qabu dhugaa. Galatoo marugaa family ko. Manyati nati. Baay'ee masin jaaladha. Ugarabis. Galatoo marabbe. Biiftuu na aarte. Ina aarte moo biiftuu? Kolfe. Biiftuun kana naartu. Waan baay'ee saayyuu hintineetti. Aarte biiftuu? Naartu miti ati? Maal taatee taate? Oromooni. Biiftuun gubachaa jirti. Eeyyama keetiin. Lubbuu dhagaye kan hunda garaatti baana jenneeti malee ko maal akkaatu fakkaattu. Obboleettidha saati kana keessa obboleenyi kan wajjin dhalate bichaadha dhugaa dubbanoo ta'e. Osoo waan biraa ta'e lii. Akka si gurshaa jiranitti maan birri isaanii yoo ta'e malee birri kee akkanatti si gursuu taanaan kabbaadidha. Mucayyoon kun yaadni ishee lafa malki ishee kana bareeda. Hundaan mee akkatti isaan si jajjan argite si jaallatu isaan. Ani maatan isaan arge nama ta'ee isaanii waan isaa fakkaatanii nagarree odoon argee amma lamisa nama akkanaa ta'e uummas dhugaa si jaallata uummanni kun. Keessa bultaa har'aan jedhu anaan. Akka jechuun nu anuu jechuudha ka'ee tasum Ina jedhee. fudhattanii galtee kunoo yoo ishiin si arii ta'e si fudhannee galle. Faamilii maal keessa jira mucaa dammoo lamaam tokko bichaa seetanii. Qoha maal ta'e akkana ta'e eenyu akkana naa godhe mucaa nagaa fuudhanii mana baasanii. Duraan amma nagaa waan taa'een jiru maal ta'e qoy mana hin ciisee jira hundoo qufaan na qabee. Funyaan duude inni ciisa dheetu miti kan laayifii irra na biraa bahe. Wayii biiftuu. Dubartoonni Dubaay jechuudha. Nama harkaa fudhachuun isiniif suusi ta'e. Suusi isinii ta'e hin jedhe maanuma namni ilaalee fudhachuun. Biiftuu. Dhiisa gaas waaqayyo obsa wajjumaan nu haa kennu. Naxalaan xiyya takka illee eessa akka jirtu hin beeku. Soofti naa fidaannaan asuma qoccannee boonya qabaaf goone. Guys ko bakka waadas nurraa fudhatan guys. Harkuma keenyan kunuunsi eegganne. Guys harkuma keenyan kunuunsi. Kennine manatti hafne ofii keenya. Isa guys. Coba itu. Ayo shaanii jelas numatu nanti jabata. Guys, waada nara dubartoota lama wajjin jira agartanii jirtu. Sanuu lama bar udah takka illee taate agartanii takkittiin hoggaa gurshitee reecha takkittiin dhuftee gurshiti. Hai biiftuu ilma duudaa. Jammoo guys manaa gadi hin bahu jedhee ture. Maashaallah ofii waamanii takka waan hundoo fooloo sii deebisee ani tiktok irratti akkanatti fakkaatu jechaan turte. Suni maal suni ishiin dudubbattu suni ishiin jaanii miti walitti janaa turte ishiin. Isa yaa rabbii keenya warri koomentii kana booda wajjumaan teenyee boonya boodanis nurraa fudhatame.
Kino qabeenyi nuyi qabnu takkittii turte ishiin nurraa fudhatamte maalitti hafna ree kana booda ofii keenyaaf ofitti hafna malee maalitti hafna gaayis maan dubartoonni jechuudha dhugaa rabbii kan nama bichaa sinitti mi'a amma deemtee dhirsa keen gurshita maali waa danaa gurshita andu'eeni ofirraa maalatee Ano ofirraa du'een dhattee waa danaa gurshita buchuu isa dammoo jechuudha maal rakkoo qaba obbolaa jette obboleenyi yaa giifte gosaa kana keessa isa wajjin dhalate isa dhuguma garaa haadha tokko keessa baheen ala obboleenyi hin jiru soba obboleenyi tiktok irra gini guys dandee kolfuu dhaggeeffadhaa guys gadeen na galaafattee ofiitii yaada miidiyaa irra baafadhe fammasiise fammasnee wajjumaanu fammasnee otoo waaqayyo gaafan jechuudha viidiyoo tiktookii kana wajjin hojjedhee fammasiisu cabee jiraadhee cabee dammoo jechuudha gaayis kan namaatitti dubartoota ammaatitti namaa malee ofii isaaniitti kaayyuu jireenyaan qabanii kan dhaqeessoofti fudhadhee dhufa gaayis dhiisa gaayis ammaan natti qofattu gaayis narraa fudhatte gadhee narraa fudhatte innaa faamilii Oma miti obsa nuufaa kennu jedha waan hundarra qoy miskiina akkanaa takka wajjin hin boonyaa biiftuu jedha kana dammoo gaayis kanuma waanuma namaatti mi'eessu simiinyi sooftaam cillinyisti sooftaam cillinyi ay ፈልጌ ነው ጅናም ሳሎን አለ ሳሎን ጅናም ጅናቴ guys boosumate ajrab ohadan rafrata fudata misanu lamaan rafratan tokkoni miti tababarani rafrata ayyo aditti ay waditti sifudatan ka gade sifudati malan jedare ihintu ni mamaatti gade narka fudate abba maragi አንድ ሰው ብቻ የኔ አይዞሽ ባል ወሰዱብኝ እሱ ነው እንዴ የኔ አይዞሽ እኔ ወይኔ በእናትሽ ተይስቲናት አይዞሽ ብዙ አታልቅሽ እሺ አይዞሽ እኔ አለሁልሽ ምን አንቺ ባል ነው እንደምትሆኝ በቃ ለምን ፈልጌ አግኛለሁ ችግር የለም ባል ሲል ባል ይመጣል ባል ሲል እንዴት መሰለሽ እንደ አንዱ ተባለ ችግር የለም ምን ያገኛለሁ ሞልቷል እንደው አንድ ቤት 7 ወንድ 10 አለ እንትና አካባቢ ማለት ነው ሲቢሲ እዛ ማሪያ አካባቢ እዛ ጋር በጣም ብዙ ወንዶች አሉ ሲባል ሰምቻለሁ አታስብ ሰምተሽ ነው እንዴ እኔ ደግሞ አይተሽ መስሎ አዮ አለ እኮ አዮ ቆንጆቹ ምን የሚመስለው ወይኔ እያቺ እና ለምን አላገባሽ አንቺ አይ በቃ ትንሽ ልቆይ ብዬ ብር ሳይኖር ደግሞ አይወዱም ስለተባለ ደግሞ አረባ ሄዳለሁ ብዬ ነው ለዛ ነው የመጣሽው? አዎ ለዛ ተይ በቃ አጨርሽበት እሺ እንዴ አንቺ ደግሞ አመራሽ እኮ ችግር የለውም ጋይስ አረቦስ መቴኝ ረዋደን ራፍለተኒ ነገር ሬስን ለማን እናንተ ደግሞ የቹ ኦጋ ጉርሸን ቢያስ እኔ ስረንጅራ